Mobaayiliin keenya yeroo nu harkaa badee akkamitti argachuu dandeenya? Bakka inni jiru san akkamitti argachuu dandeenya? Yookaan yoo namni nu jalaa fuudhee gara biraatiin deeme namtichi sun mobaayila san qabatee eessa akka jiru akkamitti argachuu dandeenya? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaa markafoonni obboleetiyyaa jirra jirtu isin jechaadha. Warreen ammoo gara TikTok, Instagram waan garaagaraatiin na hordoftan faayila gara gubbaarratti akkanumatti YouTube bakka yuuni jira waan ta'eef YouTube gadaa oroodha. Bakka kana dhuftanii asiin maatii ta'uu fi hin dadhabinaa isin jechaadha. Barnoota garaagaraa as keessaa argattanii akkuma duraan isin jechaa ture. Barnoota garaagaraa hoosaan isaa kana barnoota teekinooloojii yookaan asiin gad deebisee barnoota appilikeeshinii garaagaraa walumaa galatti maatii ta'uu fi hin dadhabinaa isin jedha obboleetiyyaa. Mee gara barnootaatti haadachaanu inni hummaan nu feesa gajuu appilikeeshin tokko qofa nu feesa diskiripshin boksii jalattiin isiniif kaayaa isa mee niseen lallaala wahuma takka isteeppii tokko lama qofa nu feesa isa kana asirratti ayyama seennee bakka kana qofatti loogishin jecha jamu qofa irra barreessuudhaan bilbila keenya irratti waan fi gabbuunee dhiibne bilbila kana bakka inni jiru yeroo hundaa'u to'achuu nu dandeessa. Loogishin jecha itti barreessina. Bokkatti itti barreessine gama gadi kanatti raayit irratti goonee raayitii guddaa goone booda asitti gabbuunee danta jettu tana dhoowina. Isteeppiin isa kana mobaayila kanarratti xumuramee jira. Mobaayila namticha irratti erguus deemuuf sanirra dhahinee achirratti gabbuuf. Amma fakkeenyaaf yoo nuti mobaayila kana ta'e mobaayilli kun na jalaa badee mobaayila biraatiin hordofuu hin danda'a. Bakka kana dhufnee hayyama isa kanaaf alloo jennee ni goonaa fi isa irratti dhoofnee appilikeeshinii irratti alloo bakka jettu tana ni bannaa fi yoo nuti duraan cufaa jiraate isin bakka kana bantaniif. Asiin ammoo keessaa baanee appilikeeshinii kana maal haa goonu kan jiru bakka miisejii sanatti wanni nuti barreessine bakka miisejii sanatti walumaa galatti nuti barreessine loogishin kan jiru. Amma loogishin kana asirratti nama tokkotti erginee bakka namticha kun jiru isa hubachuu dandeenya. Inni asirratti loogishin jennee yoo nuti barreessitaane loogishinii bakka namtichi sun jiru fuudhee nuuf fida. Kanaafuu hordoftootiyyaa warreen barnoota kanarraa waa hubattan warreen barnoonni kun isiniif ta'ee na jajjabeessaa warreen ammoo isiniif galuu dadhabee koomentii barreessaa isiniif hin deebisu waan ta'eef kanaafuu barnoonni biyya irraa asitti xumura waan ta'eef barnoota biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf jiraadha.